السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قبي أبا جادا برني تري. طيب قبي أبا جادا تتقى برني تري هران تنمو قبي درن درسي قبي غرغدادا قبي غرغدادا ونمو قبي تتقى تدوري قبي تتقى تكنانمو قبي دبچفتو دجچودا. Qubee Dubachifituu qubeen Afaan Oromoo abajaadhaan jechuudha. 26. طيب isaan keessaa 26 kana keessaa qubee Dubachifituu 5 jechuudha. طيب qubee Dubachifituu 5 sanii sinifan barreessa. Qubee Dubachifituu 5 suni A E I O U. طيب جرين كشنن كنو كشنن قبي دبچفتو تيجچودا كان جدمتو. طيب A E I O U. اوكي جرشنن كوني قبي دبچفتو جدما جچودا. wanni qubee kanaan ala kanafe qubee 26 sa qubee 26 kana keessa qubee 5 innaa kaasne qubeen 11 immoo dubbifamaa jedhama jechuu. Kan akka baa, kan akka caa, kan akka daa, kan akka faa, kan warri kanarraan hafan guutumti isaa dubbifamaa jedhama. Dubbachiftuu yoo qabaate malee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Qubeen dubbachiftuu immoo kophaa isheettuu hin dubbatti jechuudha. Tayyib kophaa isheettuu hin dubbatti. Amma abajaadaa guutuu isaa yoo barreessine A guddaadhaan A ba ca da E fa ga ha I ja ka la ma na o pa yookiin pa qa ra sa ta U va wa ta ya za. طيب أما وراي ففقيسة تكلم سدي أفور شن جهة torba saddeeti sagali kudhan 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Endure nafakate amana dubbisa A ba ca da E fa ga ha I ja ka la ma na o pa qa ra sa ta hanga taatti hanga asirratti dhaabbanne ta u va wa ta ya za. Okay, amma 26 kan lakkoofne isaa qubee abbacaadaa 26 xixiqqaanis gurguddaanis tokkuma jechuudha. Yani 26 kana keessaa dubbachiftuu 5 baasnaa jechuudha. Dubbachiftuu tokkoffaani aadaa dubbachiftuu tokkoffaan aadaa kinooti akkuma armaan olitti isiniif barreessetti tantana jechuudha. طيب amma sitti malakitatti kun A E I O ya المشكلة. طيب دقدمي جها على كل دقدمي جهان كان كيسا
A baafanna. A, E, I, O dhumarra jirti uun immoo isheetiin hotana jechuudha. Tayyib jara tana shaneen gizee irraa kaasne 26 kana keessa shanan tana gizee kaasne meeqatti hafa? 21tti hafa jechuudha. 21 kun immoo dubbifamaa jedhama. Dubbifamaan kun dubbachiiftuu malee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Tayyib kanatti aansuudhaan immoo qubee dubbachiiftuu gisee raawwanne immoo qubee dachaadha jechuudha. Qubee dachaan xaa, chaa, shaa, nyaa, phaa jara kana shanan jechuudha qubee dachaa. Tayyib qubee dachaa jarri kun lamaan walitti aanee yeroo dhufe qubee dachaa jedhama jechuudha. Maqaa keessatti qubee dachaa annaa duraa dhaa kan jenne kana dhiira, dhalaa jecha akkanaan kanatti fudhachuu dandeenya. Kun immoo chaadha. Achi, achas, achi kan jetta xaqqabna jechuudha. Kun immoo shaadha. Shaayi, shaashamannee kabiraamu maal haala kanaan jechuudha gizee barreessuu dandeenya. Kun immoo nyaadha. Nyaata, nyaadhu, nyaatte. Kun immoo phaadha. Phaan immoo jechitti ijaaramu maalire? Awuroopilaa, awuroopilaa. Kana haalaan beekuun itti ijaaramu. Tayyib xaa, chaa, shaa, nyaa, phaa. Okay? Kun immoo qubee dachaa jedhama jechuudha. Kannaa duraa maali? Qubee dubbachiiftuudha kinoon kun. Qubee dubbachiiftuu. Kun immoo qubee abbajaadaa hunda isaati. Kun immoo qubee dachaadha jechuudha. Amma akkam barnooti keenya har'aa duraan dursee qubee dubbachiiftuudha. Itti aansee qubee dachaa jechuudha. Qubee dubbachiiftuun qubee xixiqqaadhaan gizee barreessinu A, E, I, O, U qubee dachaa. Qubee dubbachiiftuu xixiqqaadhaan jechuudha. Qubee dachaa ammoo xixiqqaadhaan gizee barreessine xaa, chaa, shaa, chaaniif shaan addaan chaa, shaa, dhaa, chaa, shaa, nyaa, phaa jara kana shanan jechuudha. Kinoon kuni qubee kuni olii jechuudha. Kuni ol qubee dubbachiiftuudha. Kuni gad immoo qubee dachaa. Okay? Dubbachiiftu sini dubbisa. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, cha, sha, nya, phaa. A, cha, sha, nya, phaa. Okay? Kana fakkaata. Saraha qubee abbajaadaa 26 kanaa fi qubee dubbachiiftuu adda baafannaan deebi'ee qubee dachaa adda baafannaan jaruma kanatu baqiidha jechuudha. Qubee afaan Oromoo 26 qubee dachaa qubee gurguddaa fi xixiqqaa akkasuma dubbachiiftuu fi
dubbifamaa dubbachiistuu fi dubbifamaa akkasuma qubee dachaa jara tana adda baafattanii jennaan خلاص يعني barreessuu waa tokko barreessuun sinin dhibu jechuudha. abadan garuu qubee gurguddaa dafte xiqqaa osoo adda hin baafanne qubee dachaadhaa fi qubee dubbachiiftuu fi qubee dubbifamaa akkasuma qubee dachaa osoo adda hin baafanne waa barreessuun mushkilaadha jechuudha yookaan immoo namatti ulfaata. awwalan qubee gurguddaa taansee xiqqaa taansee immoo qubee dubbachiistuu fi dubbifamaa adda baafachuu akkasuma qubee dachaa jara kana adda baafannaan barreessuu dubbisuu takka wanti nama dhorku hin jiru jechuudha. hada wallahu a'lam bi amaanillah.